maal jedhe gurra irra deemee. Kana reef maqaan deenjan deenbaro waanuma silaalatu masii wajji wal qabatu. Bade yaa gurra rabbi anuma bira ta'e kan yana caba. Abdii Muktaar sudda eebardu miti. Lakkaa hin galleefis. Wallah naan galle qalbifanne. Abdii Muktaar sudda eebardu. Isiin bar kiyya seeteeti. Keeseeti barri. Ani waan kiyyaa maal godha? Suni ka biraati. Abdiin akkattuu dhaame abdii dhiisi. Akkuma maatii Abdii Muktaar bira jettanii na dhooftanii rabbi jedha. Faatii hangi gisee qaba isin amanuu dhabdu wallah. Angisee faatii amaanoo tussiftanii katanii deemtanii bira teettan na ajaa'ibaa bar dhattanii. Fatiyaa uumaa sossobnaa bar. Dubbiin qayyeessin. Gurree koofiyyaa nu deebi. Bishaan. Hawaasa guyyaa hundaa isinii haasoftan faggastiifaa gubbadha gaya maal inni sila? Itti siifanu? Itti maniif. Abdii laante likkee nabbara labamseen jira. እንትን አንተኝ በፌስቡክ ነው ምናምን እናንተ ሼር ተደራርገ መሰለኝ አብዲ ሙክታር ላይ እንዴ አብዲ ሙክታር ምንሻ ፈርሶ ድረና አርፈከም ገዴውቲ በር አካባቢ አካዶ ከተበይ ታውኒ ሶኒ ከአወላ ድቂሻ ቱሬ ያመ ጉዳቴ ድፍናን ምን ይደርበች ሱዳቴ በር Wani dubbata yoo dhiifama nu godhe jareen. Inni illee wannoo dhabar samoona san inni illee qabamee miti ree. Hin qabamne bar sun ajandaa sanas qayyasanii bar. Inde ilmoo yoo argate dhabar malakkaa unatu ነው. Naasa. Fuudheeti. Abdi. Viidiyoon dhufsata kan beekta. Haadha faatee siis haad Abdi Muktaar nama afurii ingisee huccuurraa waastan. Ummata TikTokii kana miidiyaa kana. Abdi dhabee kam foto viidiyoo sana gurree laantee ሚሴንጀሩስ ቼክ አድርገው በሚሴንጀር Gurree keessa laali kalaas. amma baataan soqiyaan yoo hin jiraatin illee feesbuuk keessa seef godhee jira akka inni sochoone misenjera gurree akkuma kan seenan namtitti siree irratti quba feesu takka naalafe. Amma wallahi isinuma soomtanii osoo waan kana dileetiin godhin. silki garagaraa keessa kennaa bar Gurree khazzaraa meera neeymaar hundaa jira. Nama yaadatu bar yoo keessa deemee ilaale malee. Yaadata malee maal yaadanne. Kanii marka yaadanne du'e jechuu baran. Wallah maashaallah dubartiin isa dandeetti. Maashaallah itti laal. Yaa Rabbi naa dhiisatti. Liinkii sanarraa rimuuf godhan gurradha. Liinkii irraa rimuuf godhan isaa arganna reem. Feesbuuk akka haaraan loogiin godhanaan jaa. Izeen liinkii san gattu. Wayne. Abdii Muktaariif ergeetiin ture bar. Eega liinkii irraa rimuuf godhan hin jiru jechuudha bar. Hin jiru. Oy feesbuuk. Taballaa. Bishaan akka namni seeqaa yeroo dhufe. Silaa wayin dhufaa godhaame akkatti. Silaa Sorry Rabbi. Abdi. Gurreen soquuli dheebar Abdi. Abdii fi faamiliin Abdii caldaa. Abdi. Barbaaru ture bar dhabee dhufee bilbila biraati. Nin dhabee. Qoyni balaacha.
አትፋቴ ያደንኩት ያው ቦብ አሁን ሼር አድርጌላለሁ። ሂድ። እኔ እኮ ብዙ ቦታ ነው ሴቭ ያደረኩት። እንዴ ናሳ ተበድ እንዴ አትፋቴ ነው የምትሲብና ደገፈዱ ስርት بدي ويلي ويا ربي هي قري منى ريتن قال لي يقول لك هلو وعليكم السلام والله دمت يما አትፋቴ سلكين كون ساعة ياو انت لا من تيك توك رجع sorry والله يوري አትፋቴ خنار قدي فبقول يعني انت أعوذ بالله سني متي بر ኖ አትፋቴ ቆይ ሼርን ሲጎዳ ኸዋ ደገፈዱ ሚሴንጀር ረትን ሼር ሲጎዳ ዋነፊ بودا دغيفتا مامتي اما دغيفتا اما ገራንቲ ሲደገፈዱ ሰኑ ገራለን اكلاوي نورت نشوفني اما دغيفتا ሲርገኖ بيوتي ما دقي بد ما دولاي بينو لتين شوف نجنة ሲርገ አትፋቴ ሚሴንጀር አነ ሲርገ ميسنجر ولتين كم نام يا نافة دا ላይ ብለን ነጀነጀኑን ቱር ለቅጣት እቴ صا دقت أي بر أنا ياسو ولي كم نمسي وبر መገና ነረፍስታሩ قولي رفيسو فدا ይኸው ይፋስል አገርት አትፋቴ ነመለ ረምሲንጋ قولي دا ومنيوتين كي قولي دا انا ما رفع افدن ده رفع ما قولي هاي كلامي لما رفيسو جالا بر ቆይ ካድረ በክብራቲ በረዴ ድፉ لا أنا بربرت ኖ ድረም ቀየፈ ብናፊ ቆይ አትፋቴ أنا بربتها ቀበነ ከሰተ ላቤተ ساعة كده ترباتي جرابر كساعتي كده لما فا ማል ሳው ለምን ጉቱን እንደስ ፋዛ ወደ ሳው ረማ ቦማን ሳፊን ተቆ የተጀራደ ምስኪን ተችሶን አትፋቴ ስልኪ ታረችላል ትላል ቦተላል ታዲስ إيه بابي والله إيه غيرتي يقول كمان كمو كله غير غيرتي لا سلكي تانا جلالتي دي لالتي كده استغفر الله يوم መልቀያመት ዲፈመን ጎዲና አለ አዮ መከነስ ኤክ ሃይሮ ዱፌ አንፍረን ቀቡ የካና ይበደካ መጨረሻ ነበር በቃ ቢሻም አንበቴን ዲዛ ታሪክ ግን አዳበር ምን ከነኩን ወላሂ أنمني ديفا من قوني فنم إسامي إنما كان عم تبر نو كان تجمعي سني نو لما كان عم تبر ديفا من قوني مش عارفة والله وانا ngandul mati no kesa fate oboro ille yesi bakken da banille wannan ya san du من قفله والله لا إله إلا أما دميا دوك أما ساعتين يا تاجي anno bakka baadiya keessa jira bakka waa nyaata neemti reef bar nyaadhee dhufee bar katamaa dhaabadhee خيسا في التقاعد فاتي eekaa dhaabadhee rafuuf ture barsi arginaan ol goree malee Ati juddi asii ari'uu dhufte abbaaf dallaa fi haqannaan ilma fudhatte jedhee dhufe. Abdii Somaalii tokko wanta akkanatti bilbilaan. Abdii Somaaliin taaqwallee yaasu.
gara biyyaa kutee irra Maal godhu? maal beekan galumalee jedhee waan wanti goggoneetuma bakka arra si geessina jedhanii waadaa galanii fi beektaa asliin fa'a. Maa kana sii godhee asliin kunillee bannaati miskiina kijibuu rabbiin sodaatu. Inni miidiyaa irratti bakka wanti godhuu beeka. Kastaa keessaa tana waan kan godhu warra miidiyaa. Miskiina waadaa meeqa galee fi ilaal mucaa nama kun dhibba na bilbilee dhibba. Deem Maali? robaas qabadhu. Kotee amma taaksii facaatuun irraa kafalee. Kana ajaa'ibu kun jedha bara namoonni na ajaa'ibu namni ofiitii kiisa ofiitii waan kan qabne kun kiisa nama abdatee leesh mana bara. Laa mucaan asitti baay'ee miidhame beektaa bakka biyya galaa jira amma dhumarra Saayibaa mi'a dhufaate. Saayibaa mi'a. Biyoonis. Kiisa nama abdateetii miidiyar. Qoy osoo waan taaksiin hin yaabbatiin qabaatiin biyya galaa jiraa? Asitti illee waan akka hin qabu rakkataadha bakka biyyumatti haa galuu ofumarraa haadhumatti biratti godhu illee haadhuu eetumaan galaa jira gurbaan. Fakkeenyaaf wannoon hin jiru nashiin kana inni singiliidhaan jaartii qabaa. Siin qabu malee maa faayil kilooziidha bakka biyya kanatti waa'ee dhufe kanaaf galaa bara gurbaan. Daa eega 5 kiloos yoo ta'e maal dalagachuu ni danda'a miti hojjechuu ni danda'a. Dalagaati immoo dalagaa dhiira maal hojjeta? Faamiliin abdii dhuftee galcha. Qoy achi Itoophiyaa yoo gobboy maaliin deemalee karaa biyya ofiitu? Milishaa ta'a milishaa. Sanlaa galgalaan ijoo namarraa olii gurguree kenneefi barroona itoo sana bir achi nama hundarra deddeemee gurguree doolaara 100 kenneefi jira. Abdiin kun bar wallaahi billaahi waan silaa kun nagarii waa namaa godhuudha namni ageessaa waa namaa godhu hin jiru bar abdii wallaahi dhugaas hin jedhu. Warra amma asirraa haqa mataatti yaan baatu warra waa toltul jedhan kana irra abdii waa namaa godha. Doolaa dhibbaa maa Finfinnee gabboo yoo matti nyaatee dhumatti bar. Sanumaayyuu baati sanuu akkatti wanta godhe nama meeqa giddiin qabee cinqee irraa fuudhee 100 guutee kenneefi. Haadha faateef illee godhi gaabdii. Maal? Godhama kana. Ati haa gootu feeti. Aboo sheexaanis yaa godhu gurbaa kana. Wal fuunee seenaa dalannoo. Waan ajaa'ibaa. Wallaahi kan walaa fuunu. Wal fuunee addunyaa tana girgireessa. Amma kofoo bal'oo uffataa gaafa si fuudhe marxoo malee gati immoo. Gaafas immaa dhiisi kaati maal taate? Marxoo sunuura naabattu gaffi. Ina jeesaa jetta? Abdi እነዚህ እኮ ከባባሮች እኮ እስከዚሁ ናቸው ታውቃለህ? ወፋፍራሞች ብዙም አይደሉም፣ ቀጫጭኖቹ ናቸው እንጂ። ወፋፍራሞቹ እኮ አልቃሻ ናቸው ሲጀመር። አልቃሻ ናቸው። ማን ፈርተው ፍራቻ ሳይሆን በዛ 3 ነው። አልጋ ላይ ነው ያለው። ሶፋ ላይ ነው እንጂ ሶፋ ላይ አይችሉም። ቀጫጭኖቹ ናቸው እንደዛ እንትን የሚሉት እንጂ ወፋፍራም እንዲሁ ነው። ሰው እንዲህ ነው የሚፈራው ዝም ብሎ። ቀጫጭኖቹ ዶላ በፌስ ሲሆን ተከፈተ ጎታ ኢካሌ በጣም ይችላል ምናምን ተብሎ ይወራል እናንተ ሀገር። አንዱ አዳለ ምንም ነው አደን ደው እኝፋን ቤት አጉር ያከርመት ተማንፋ ተማም ገርቢቦ ወይኔ ወንተ ኤርቢ ከናተና خفرتون ayyasu ተማም ገርቢ ሸፈርቱ ደም ቤሲስት አብዲ ከራዮ ሶላልቲ አመ ተማም እንገራገሩን ባንቀቡ abdi meeqaatti harkatti kannuu turaniin beekani. Adin narraa kok abdiinis qaddama bar. La ammaani qallaa dur ture qallaa gisee yaasuun awwala jalqaba dhufu sanii. Gaafa dura dhufu abdiin bar rifeensa gofaree qofaa dhufee. Shamarri yoo qal'aa fudhatu ajaa'iba garuu. Shamarri illee babbaru qaqalloo na daganyaa dheedhanii bar. Sanuma jennee bar sharumaruma jennee bar qaqalloo. Akka argaatee oramani baroota. Ayo nama lagi kau. Abdi. Wallahi never give up. Ini ada nyukur. Abdi. Dingat kagat apa? Kafe tatar gosi. Kau ya, anak si Wolfunet sini garis na. Gudi gono ada fate? Ente lelaki ni Abdi. Man.
ራሷን እንድትጋልብ የሚያደርግ መድኃኒት ልላክልህ። ለእሷ ነዋ። አዋ አዎ ዝም ብለህ ሻይ ውስጥ ብቻ ነው ጠብ የምታደርግላት። ላክ፣ በእሱ አካውንት ላክ። ፖስታ ይስልቅልኝ። ያሱ ብዬኝ አታ usu wannummaan fedhe galee wanni fedhe galee dhiirarraa waa fuudhee waan dhugan kan abadan inuman dhugu. Wallahi. No, bar manuma kee dhufee yeruma si yoo manatti ni naqqaata. Kun yoo na waliin taayaan si jamir an fakkeenyaaf osoo mana kiyya dhufeetiin inni jedhe caatii osoo waan qamaa uffaa yookaan akkasii dhufaa miti ni kaayaa fi ni qamaa ni maal jedha. Manaa miti boo manatti. Dafaatee garuu baay'ee ati teenshinamii nama waa shakkuu fi maalii kanan ta'in okay. Namni kanuma jireenya ofii of gadhiiseetiin nama hojii jiraata malee waa shakkiidhaa fi maaliidha. Wallahi waan akka isan dhiisi. Akkamitti dawaa si godha rabbiyyee haraama bara. Laal si jammar biyya Kaayirootti ati Kaayiroo. Nama meeqa akkasii nyaattan nama wayii akkasii nama meeqa nyaattan dhibbeettanii miti. Eenyu si? Ka Sudaanii sun dhugaasa? Auzu billahi. Sila qoyaati oduma kijibaa wayiitu si bira gayamoo akkami wallahi wannummaan akkasiitu hin jiru maal taate si? Suudaan miti yaasun. Suudaan miti nama wayii nama sadii ma afurii nyaatan jedhan. Kijibanii dhiisi namni waan akkasii kasin jedhan suni. Namuma laal akkami beektaa dhiiruma nyaachuu barbaade wayiitu nama ati barbaaddu wayii yoo arge nama waan nama sanii maqaa balleessii wayii kijibaa sima. Ati sanuma ammoo dhugaa goratta. Akkasii irra dhiirri baay'isoo dhiirri waa'ee dhiiraa gaariin dubbatu kijibuma wayii uumee sitti hima akka ati namni san wajjin akka hariiroon qabanneef. Biyya kanatti tokkoffaa caatiin qabamu lammaffaa shiishaan harkisu. Kasadaffaadhaa ammoo nyaata dhugaatii yoo taatee nyaata sa'aatii lafa kaayame sanitti achitti ni nyaadha kaachii raafe waan ana duubaa godhamuuf waan biraa ka'e itti deebiin fayyadaman allaqa. Mana abbaa fedhe yoo dhaqe. Neesi kun maal abbaan fi abbaa fedhe. Abdiin bargeessi baasetuma moola stoora wanni kaaffee tokko si geesse juuzuma keessa xabbisii godhaa. Nyaachumaaf moo isii nyaachuuf akkas godhaa? Akkatuni nyaadhetta. Abdii ilaali anama fakkeenyaaf keessi kiyya na fedhe na hayyame taanaan maanni ma ifaraam. Kanaaf namni waan akkasii godhuuf dhalaan dandee. Zalaadhii ta'aa jechaadhaaf laala nama akkas taatee ebalullee akkas godhee akkas taatee bara akkana taatee bara ebaluu waliin akkana turtee akkas taatee akka namni naan jedhaniin fedhu piraaveetii wanni kiyya hundi piraaveetii. Amma abdiin gaafa bishaan kaartoonii fuutee dhuftee kaatee barriin cufaa sana argitee mi'aati. Qoy yaada. Abdii raggaxaa jirti firraa dorki. Raggaxaa jirti. Abdii raggaxamaa jirta. Abdiin guyyaa wayiitu bara mana maakii geessee bakka abdii balbala fufaa hidheen jetti hidhitiin. No. Gaafas barmaakii qophii qabaa bara. Mana reedii dhuftee giiftii aanteef bishaan fidee hojjettiin jira. Abdii sagaleen ta'e jirtu. Ni jirti malee hin dhagahamu adda amma ni dhagahamu. Bishaanii jettee asli waa nyaataa jirti aslii gaafannaan asliin fiduu fidide. Kaza anaas sii fida jedhanii asuma haayilaandii tokko ol baaseef kennee fi gaddeebi'ee gastii reedii irratti makiinaa diimtuu naa kennite. Erga bishaan takkaan achi booda guyyaa bishaan sirraa dhume jedhan guyyaa biraa makiinaa diimtuu far. Kaartoon anuu baadhatee yoo dhufeetiin jedhe rakkoon qabu gastii gubbaa. Kaartoon baatu hin danda'u inni. Gastii reedii gubbaa zeeroo rabaaf nanni ga'a. Amartii welcome maamaa sin jetteetiin dhageetu. Leencanaa kennaa jetti. Maaliif araaramtan qoya amartii hojjaa dhufaate? Ani moo. Walolaan himaa. Araaramuun qaban. Walolaan darbii barjarri. Ndee buloo kiyyoo goota jirti baraati faatee. Amartii moo? Eeka. No amartii biloo. Sinfeetu ishin sinfeetu ishin. Buloo gootee turte haadha faatee gadhiyoo kana baaste. Amartii biloo kun goone ani. Dhiisi sinfeetu amartii. Gaafadhuun. Ahaa mana reediitti akkas jedhee buloo si gaafattee isinuu. No. Laala guyyaa sana akkamitti akka bilook taa'amteen beeku malee aniif isiin foolollee waliin goone akkanuma wal dhiifneetumaan akkanumatti itti malee tasa guyyaa takka walitti. Sinfeetu. Garuu sin jaalattu siin. Sin jaalatte. Amartii molee. Bakka hedduutti haadha Faatumaan jibbeetti TikTok kanarra. Maas Raggate haadha Faate. jibbeeti garuu haadha faatee. Hayyoo jedhin.
Anu bakka tana anu nama shakka wallahi. yaa Akka bakkeen naa obboleettii xiyyantu gin laas godhe adamaadhe La inarrabsu arraban arrabsu gin maaliif akkana jibbituun beekama. garuu onni irraa sin jaalattu. hin jaalatta tanuma gubbaa maama daadhii minaamin siin jette Sifat dabbaramoo dhufte malee jaalala sirraa siin qabdu. amma akkana dalaga irraa bireeka baatee dhufte faamiliin kiyya eessa deeman faamilii abdii Hai Abdi, wallahi wanni sun dhugaa tanallee sitti hin cabsine. waan kam Wanni amma yaa maasa cabsa Maal cabsa. Wallahi rabbi agadde Abdi akkas jedhanii si busheessan taanaan kalli walli maal taate ati? Maal kana caala maal barbaadde sila adanaa hin dila kana xilaata keeti abdii Obboleettiin teessan dhufte kunu. Hin qabnu no Eenyu obboleettiin ta'e? obboleettii hin qabnu. Jala kana dhufte yuuzarii ofiiti share godhatti. Waan ofii jettee barreessuu hin dandeettu. Share godhatti. Isa maarreetta dhiirri raggaxini fatiyaan jala. fatiyaan gadi takkittiin nuti tiiktook kanarraa qabnu fatiyaa qofa Ammaan tana waa kataabu. Haadha manaa dabbaaliin tuqin. Wallahi. Dabbaali haadha mana dabbaali. Galgala kana sii teettee gaddaa jirtu dhaqeen teetti beektee dabbaramtee. dabbaa irra cufayyaa miskiin cufanii Maal taate kennu? akkam gubbate inni turee bar tiiktookii nu fuula sana sirra tursiisuu isaa Ansanii miti ka jedhu bar onneen diimtuun tun sadi ta'eennu. Onneen diimtuun sadi ta'eennu. tachaata dooktarii fi ta'anii Armaan kadhumaa sun immoo abbaa qabaa bar. kadhumaa keefu tarifaa ifi fatiyaa xaffaas ginfatiyaa Gin namni akka fatiyaadhaa wallaahi aarsaa jalalaa kan faliin jiru bar wallaahi. Jaalala sobaati. Faatee aarsaa jaalalaa ka jaamu aarsaa akkamini beeytaa jaalalti ati kafalu jirtuuf sun yoo namni ati kafalu jirtuuf sun beeke malee yoo namni sun hin beekne ati asii kophaan ta'e maraachuun aarsaa kafaluun jaamu. kun sagaxummaa jedhama Kun sagaxuma malee yoo namni sun xiqqishoollee taatu siif hin beekne aarsaa maal kun aarsaa jaama kun gowwummaadha. Min sagaxummaadha hayi anama fakkeenyaaf nama tokko haga jaaladhe beeka malee haga inni na jaalate isuma na jaalatu santu beeka. No aarsaa ati Isa kafalu ani ammoo jirtuuf san isa baruu qaba ofii kiyya No. wanna jechuudha malee. aarsaa Baruu ati qaba. kafalu jirtuuf san xiqqishoo beekuu qaba namni sun. yaa Kashin asii nasraa warra gattu mana nasraa dhaqee nasraa keessa godhaami. Rakkoon kiyya rakkoon kennaman ta'e beektaa amma ka shamarranii tokkoffaa dhiirri nu jaalannu dhiira fiigee hin fixan. Dhiira fiigee hin fixan. Kana keessa ta'uu Lammaffaa ammoo dhiira fixatee carrafatee galgalaan deebi'ee daadee baasee እንዴ? እንደገና lafarra deemaa jiru. ፈትዬ ለአንቺ አይደለም እኮ ለሴቶቹ ያው ለሁሉም ሴቶች ነው እንጂ ኢጀነ ባስቲ ያው በሬስቴ ያደ ፊ ኢብሰቹ ኢቱልፋ Hin dandeettu imoojiidhaan ibsa. ኢሞጂን ኢብሰታ ጅርቲ Yuuzariidhaan yuuzari. Muyyaatti sanii asii obboleettiidha deebtaa maan raggaxxan rabbii jedhaati. ተም ወየ ነሰባ ፈትያሞ Fatiyaan. Fatiyaan Obboleet- dubar akkuma asuun wannaadhaan fiide isin illee baruun naa fiide beekti bar. Ati nama akka garaa keetii rabbisee haa baasu kun arge. Jabanaan karaa lamaan buna buufte maqaa jira karaa sadiin buna buufte gurraa fi funyaaniif afaan. Jabanaa saniin gurgurtee bar Fatiyaan. Maaltu bita rabbi jedhe bawwaa babbiteerra. ማሊን ጎረ ወባባን Bawwaa babbiteerraa. Bawwaa babbite. አኒ ከዳገ ኩባያ በወባ ቢተ ጀነራ Kubbaayyaa yaasiniitiif gurree kaa. ሱራ ያሲን የጉሬ ገደለገመ ጋፋቺ ባቱ በወባ ጉርጉረተ Ittiin naannaalee namtichi yeroo dabbaruun.
Wayne. Ai suuraa keessa. Ati faat eetu sodaachistee fatee leenca dhiqishuu irraa fuutee araaramteeni. Wallahi garuu akka arraba isiin arrabsite leenjii xiqqoo nama takka faayidaan Yaa qabu. hin xiqqaatan. An garuu nama jaaladhee burcuqqoo hojjechiisee jira wanna hojjechiisee hin hojjechiifne. Ati maal hojjechiistaafi? An onne mati yeetu hojjechiise. Shaqqalaan jira na galchiidha reetu. Ati jaalalatee giifsiin ibsatta fatiyaan afaaniin ibsatti. Maa fatiyaan qofti Habiibti eessa 33 galte. Maadoo guddate kiisii 2,000 gootiisiin. Habiibi waa meeqa asiin barsideedha asiin giiftii haayi indee karaa lama miidhamtee iyyuu barraan takka barsidee iyyuu kabanya. Barsidee maaliif akka kabajamu beektaa garuu? Maaliif kabajaa barsidee? Garuu qaroodha. Indee guyyaa saniin gatuttu qaba barri. Oromoo rakkanne irraa dhagahnu godha. Reediin sila Yoo deemtee tuttuu hin eesinsi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Eid Mubarak. Akui. Jumaa Mubarak. Jumaa rame. Jumaa wayitu hin jiru. Haala maatee akkamii qashtii namaa? Jira akui wallahi Habiibi galbii. Baga jiraata baga jiraata. Durbiyee maal godhaa ofitti na itti jarattii miti ba? Kadhe maa jiru Wallahi asuma ubbira kaayedha. Asuma ubbira kaayetiin reediyaadha ofiin na raggatan. Haga maatii Abdii Muktaar baanu qaanfachiisanii as keessa haari'an. Isaan fagoon deemanii warra nama bira jiru irra deemanii. Ruuq kaayedu. Junaddiin Ada Abdii Muktaar maqaan dhahin jedhee itti warwaata maaliif itti warwaata dhadaanii anuma dhayanii kaniin ada maqaan kaasin jedhan. Gurreen xiqqoo ofeedhi isaa yaa sun itti fixa. Abdiinoo. Akkamitti gurreen irra ofii yaasuun itti fixamu maalama? no gurreen naa kaafachiisaa Argitee haadha faatee polotika si argaa galchanii. Gurreen ashaafadee yaasuun itti fixaadha maal jechuun? Dalagaa qabaa makiinaa guddaa kana harkisan. Inni magaalaa keessa taa'etta. Magaalaa keessa Akkasii wal harkaa qaabbaltan. akkasii irraa qabballee deema. reedi Inshallah. isteeta Ameerikaa keessaa kan beeytaati. Maaliif jette garuu? Usiituma tokko yaame kaati salbeeyta. Ani ayyee Minnesota. Abdeeti kan beeyta. Colorado. Yaa rabbi kiyya maal maafi garuu ima yaa. Waan inni deemuun beektu bara reedi. Koo isa baruuf biyaame anuyyuu. Minisoota hin jabin Oromoo hunda beeka namni Minisoota hin beekne isa jedhu. Minnesota akkoon xiyyata baadiyyaa takkaa inni beekti Minnesota. Ayyee Nebraska beeka ka Oromoon hin beekne. Dhiis ni beekti Oromoon sanis. Amma abdiin qabee kufeen abdii Michigan hin beeka ayyee. Ani Colorado beeka. eenyu beekta Colorado. Faamilii xiyya asii gad ariitanii waan biraa soitanii. Faamiliin ta'e tuubbootu jira. Faamilii taphee nama seenee ba'ee jira. Yaa reedi muna na bira jira beektu. Oh jaani beekala. Oh my kasiin jettu reeyye. Oh yaali reedi. Egaa dura wal godhaa fagoon fidda. Jabir bakka Abdii Muktaar dhaqee reedii hangata jettee yaadda akkamitti hin beekne. Kuntu laalla beeksisa bokkoono. Achirraatti yaa sun kun as keessa jirti isin akka gurreen hin dubbanne yaa sun ladda deddeeme kan Incin. isin faamilii Abdii Muktaarii jedhee akka waan duubatti deebi'u ta'e kan as deebi'ee ammas hin beeke jedhee. Incin ka'een yoo haasa'uudhaaf cinqe. An viidiyoon qabaa mana banatanii viidiyoon tattaanii. Aboo kadheen gaddaa itti deebi'a bakka namni hin jirretti baccoqaa bultanii mucaan erga gaafsaniitti surree qal'aa tokko diratee dhufaadha mana kiyya. Reediitu jedhan hangattee baraatti faate. Isatti soorsanii. Ani surree xiyya takkatti akka taaf agarsiise. Na duubatti na boccoo jalqabde reedii atilleen. Laa wallaahi sirraa qolataa ture lakka boo jedheeni.
Reediin Qurree sirraa kan keessa taa'e. namni sira gaxaa ture Ramzaa haadha Faaxee Fireediidha. Walirraa fuudhanii nam sadii. Ma ani ragaa ba'ee bar surreen akka utaalte namarraa kuftu yoo xiqqooma waa laallaan. Ramzaan gowwaadhaadhis. Ramzaan ragataa fi maalii wanti san hin beeku sun. Sun gowwaadha. San wajjin waan keenyaa seenaan. Ramzaan. gadi sagalee nyantu kenna abdii. Qaxxatama sirra deemaa ture inni Faati. Wallaahi. Sun gowwaadha. Isa wajjin waan kiyyaa wanta hin jirina. Mucattee wayitti na hime jedha akka waan mucattii wayitti himte kama dhugaa kana godhe. Eessan na beeka sun. Suni gogama gowwaadha bar sun arrabu. Dhugaa dubbatuuf dhafaadhaan surra deeme buletti tiyya garuu. Qurree nama miskiina fakkaatee as keessa taa'u kun wanna ilaal gizee mana waamatee jedhe. Wanni surree san godhatuuf bakkuma dhaabatee xiqqooma furama fichaa furaa keessa ofiin gadi. Qabattumee haadha abdiin qofoon fi birraa baati. La bakki xiqqoo naa galuu dide bakka wannoo tokkoon abdiin gizee ba'u malee gizee seenu mul'atu akka jedhan tokko. Yani haadha faatee garuu eessatti argite gizee inni ba'u. Maal ani goostidha. Maal beekan bahaa qofa argama jedhan gizee bahamu qofa. Gisee eegaluun beeksisu gisee fixatu malee. Haadha Faatee gizee si biraa boona agarreeti. Jechuun gizee ba'u mul'ataa jettee bar gizee galuu miti. Gizee dhufuun argine jedhee baran gizee dhufuun argine jedhee baran. Ay isiin bira hin jenne loltoota bira jedhe inni loltoota bira. Gareedhaan maal godhan loltu? Arreetii malee namni anamane biyya kana keessa ofi dhiisu hin Nama jiru. natti tokkochasaatu. Nu dammoo namni dhamanne reediidha bar mana akka. Garuu Reediin- abdii uttarqoo iccitii addisii hojiitti ma. Reediin Reediin distii marqaatu yoo argan dhiisoti. Amanii raangetti cirrash. Reedii amanee. Siin amantii ayilee namanaani. Amanee jetti barinuma. distii marqaa waan bal'oo akkasiin jaallatu Reedii waan badhoo jaalatu. distii jaallatu. Polotika jira waan bal'oo jaalatee. Reedii boollata akka bira hin dabarre kanaan reedii amana jetti. Gadhee. Na amante kana amantee too milkoofte. Ani osoo wanni fedhee yoo osoo ta'e yoo du'ee yoo reediin na haasatti argee dhaamadha. Maal naa godhu? Reediin maal naa godhette? Naadhaanuu Na haasatti jechuun na waan akka keeffatu. Duriyyeen akka abdii turi amma du'a namaatu hundeessu bar kanaaf isirra jirti. Abdii qofa qaba. Abdiin badaadha dhiyoo kanaa gaafa akka Gaaffii tasaa qaba, girgirii gaaffii. tokko barri itti cufannee Gaaffii qaba. Okey amartii. leevila Habibi ibsadhu. No leevila ibsattu akka komantiin isii dubbifamtuuf. Taa'ee shishaa harkisaa. Eenyu? Dhiisaa dhafaa ta'e ulaatti cufattee gaafsan. Miiruma san keessaa jirtee ofirraa sodaatte baga sodaatte saree kana. Si gaafa haati baatee xiqqoo girgirrii humte san. Miiruma san keessa teettee abdii yakkatee barri itti cufatte adii achii baanan. Reedii wana naan jedhee bar gurbaan fiidhaa barri gachuuf hin deebi'u. Laa ilaalaa dhawate. An barri cufame agarraan isin bira deebi'e dhugaa dubbachuuf. Inumaa alaatti wanta gootanii iyyuu. Maalummaa barri maa qola wadde naan gurbaa kana birraa sodaadhe. Miira kana keessa illee taatee wayiidha. Gisee ishiin boochuu inni miira keessa galchee fi qabuu fedheeti. Maal Laa, 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 ofirraa laa. sodaatte. Maqaan balleessuun isaa jara lamaantu jira. Mucaa ollaa bira gabbee wayita dhaqu jarri cufatan. Achumaan deebi'a mucaa bira. Gaxaamii kana Inumaa alaatti wanta fayyadamu. gootanii gadhee. Akkamitti ture beektaa reedii dhaggeeffata yaasuu dhaggeeffata. Reediidhaa fi abdii dhufe na bira. Achuma amma mana keessa osuma taa'aa jirru abdiin shullutti gad jedhee achise ollaa kiyya seene barriin akkanuma Yaa ollaa ollaa jira. barriin tiyya banama jirti achi seene ollaa nu amma saaloon mata taa'aa jirru. Hagan wantana keessa reediitti dawwalte si duunaan makiinaa wayiititu bakka badduu dhaabee jira. Make sure to fayyee. Nyaara shoore jette yookiin garaajii bakka olee dhaabe. Makiinaa garaajii bakka badduu jira kottu kaasii jetteen hagan reediin kiyya gurbaan as jira barrii gachuuf duunaan jennaan reediin liiftii tuqee fi talii reediin gadi kutee jedhee barrii. Barriin dura banaa turte beeyta. Gisee ani Reediin bahe. deeman abdii kophaa sodaatte. Miira san keessa teettee asif. Reedii tuyyuu gurbattii. Dhugumaan daanjira safiyyaan. Yaa. Ani maal godhuu intaloo ka biraatiif wanti jettu akkamitti itti oolnaa jedha. Daliilaan matalaqseetiyyoo. Kan keetti tamaamii Dhiirri ofii gariin itti tokko asgabbeessan leedee onnaadha. Inshaallah osoo taaziyaa keessa iyyuu jiraadde inshaallah saa salladda kiyya jiraattee mana dhiiftaame kabiraatiif boottu jedhaan inshaallah. Kaasii dhiira biraatiif bu'aan akkamitti bakkaayyuu socho'u kiyya meeshaan anti maal taatis? ni irraanfachiista gaabdi. Maaliif irraanfachiisa maala?
Isin boottuu sun haa irraanfachiisu dee. La sanuma sodaate. Ishee. Garuu wanna. Ati hoo qamisii uffattee dhayite? Qubee baay'ee biloog gootee keessaa baasaara. Qubeen kanaaf deemuu danama. Ati qamisii uffattee dhayite? Komantiin bichaan hin deemu bara harkaan illee deemu. Harkaanis deemu. Leebilis Komantii waan deemuu deef argeera. Kiyuubordiin akka jiruun bilookidha qubeen. hin banin abdi. Reedi hin banin. Hin baniin reedi harkaan adeemtu dura. Harkaan adeemtu dura. Ada namni maaliif koomentiin Dhuguma anuu yureef waan ta'e dhageeffadha. Akkaawwanti kiyya see kasii dura ittiin seenee koomantii barreesse. Dafee wayita kiyyaan as dhufu hin jiru koomantiin alhamdulillah. Sirarra jirta. maal ta'e jedhaa barani. Amma yoonni dhaagalaadha. Ani bar gaafii qabeettee gaafii si eegaa ture. Yaa koomantiin nyaata. Koomentiin hin deemu naan jettee nammaa jedheeni barani. Qoy keessaa yaasaa jira. Qubee meeqa biloog goote beektaa qubee 200 ol biloog goote. Balaw. Baasin. Soddamatti deebiseedhis. 200 san keessaa 98 eedha. Hundaa baasi. Jaadha malee Junaddiini. Reediidha. Imoojiin onnee amma imoojii onnee barreessaa mee hin deemu. Reedi. Junaddiin ergaa dhafaatee bira dhufe maqaa isaa fuula duraa fi dhumarra maaliif onnee marfeen dirtu takka godhate qofa. Isaa immoo marfee diraman isaan jedhaa bar. Isaan jaara kabajamoo. Obboleettii xiyyaa dullatti si haga isaan jedhu. Anta na kana dubbiin nama reefi sun dhugamaa akkas isaaniif cufatte yaada faate gaafsan. Bataam na dabbare amma dhageenya. Har'aa wajji guyyaa 3 jettee abdii. Abdii ati. Laa si jammaraanuu gaduma ba'ee laalee ol deebi'ee bee tasaasan. Qulla jirti laatte. Si kana maa jira gurbaan. Dubbii. Ani immoo waan biraatiif hin laalu maches. Mungkin namni kun hin jedhami mucattiin tun karaa kanaan tasgabbaa'itti ka jedhu mungkin attiin kun nama. Akkamitti akkamitti yaadda garuu haadha faata inni si tasgabbeessuu dhufi akkami karaa biraatiin ni ijjattee ati. Reedi. Badhaam anuu santu naa ajaa'iba. Kana dura situ Wannoo seetti si abdii. Akka oguloo gisee duraanii tokko ol jala laash jennee baanu tokko waan si jala laash jedhe seetti. Koomentii Ta dura yaasuun jedhe san. Eenyu cufe koomentii. Ta dura yaasuun jedhe san tunaaf oolu. Mataan na dhukka biyyattii nama dura seenuu sammuu. Mataan na dhukka walitti dura seenti jedhe laal. Dubartiin jedhe gisee bakka qamanii dhiira tokko feete. Uf mataan na dhukka baay'ee. yaa dhuguma kilaasii seenti. Kilaasii seenti jalaadhe. Gisee sin achi kilaasii seente. Ay maal taate. Qoy gaafadhe dhufaadhee deema kunis. Qoy maal taate sida muyyattiin maaliif lafa uttaalte faana kaayi. Dhuguma akkas istaayilii barcaati kun. Tamboo takka kanneete dhufee janaaban qamaa. Amma garuu amma seenaan baay'ee waa'ee kaameraamaanii keessanii haasofti. Kamiin? Yaa xiqqishaa tokko. Kaameraamaanii Isaa deema. Maal ta'e? Isaan ikkoo osoo qofa of keessaan si utaalchisu jettee ni bar. Gisee takka qofee na keessatti mul'atte. Keessaa utaalte. Gurree. Ta dura handhuurarra facaasee mucaa bishaan irra raphanii Mucaan osoo poozishinii footoo kan jijjiirsisu surreen hin jedhedhani kan dhugaa ta'e soba ta'e kan hin beeknu garuu. Abdii fooloon kee maaliif hin guddanne jettee amartii. Amartii an viidiyoon dalagu laayiviin seenu akkami guddata. fooloo itti nama guddatu dide. Anuu irran kaayanne fooloo fi maal jedhe nama laayivii dalagu nama Kana baraan ooluma harkisaa gad harkifata malee baru. nama viidiyoo dalagu laayivii seenutu wanta godha fooloon dabu. Viidiyootu rafida boolo. Eegaa viidiyoodha. Reedi. Yoo. Naif ustaaza kaayiroo dhufe saniin abbaa kiyyaaf du'a innaa godhaa jee. Akkas jedhee bareedame akka kaayirootti nurra deemee gurbaa. Aboo rabbi sodaadhu du'aa inuu godhi rakkanne jedhee. Rakkanne hin jenne reediyatillee usii gadhee. Maal rakkoo beeka rakkoo maal argee beeka naif. Garuu wallahi baxaan Jechicha akkasitti as qayyasee lakke. Amma mee mucaan kun maal beeka rabbii jedhi jedhe. Garuu sitti argee.
Maal ergaan hin agarre sumayyuu bar achi madaraki marra arga sote asoo Aboo ergee ni maay waraabadhu kolfe viidiyoo anuu maaluma jechuuf jedhe wallaahi wabillahi naaf dhuguma goota. naayif laala abbaa Abbaltii fedhen sodaatu abbaa fedhen sodaatu Eegas illee deemuu didee bar sheeticha hammatee zanaa jedhee daawwaa hin deemu achi. nabirra dhaabatu an wajjin daawwaa Rakkoo qabaannaa rakkoo qabaannaa. Aboo dama akkasitti dhaabatu taa'ee taa'ee koofii hatta ofirraa satatu itti godhu. durriyyee Mataan isaa bubakkaati